Ashama akkam jirtu daawwattoota chaanala YouTube Abduu Oro bilbila keessa irratti Gmail akkaawuntii lakkoofsa bilbilaatiin verify hin taane haala itti verify gochuu dandeessan. Akkuma beektan lakkoofsa bilbilaatiin Gmail akkaawuntii yeroo bantan Itoophiyaa keessatti verify gochuun yookaan isin Googlein dhowwee jira yookaan foodii ergaa jiru jechuudha. Yeroo baay'ee namoota baay'een ni beeka. Irra baay'ee namaa immoo lakkoofsa bilbilaa malee haala itti fayyadamantu ni jira. lakkoofsa bilbilaa malee two step verification haala isin on gochuu dandeessan isin agarsiisu jechuudha. Awwala lakkoofsa bilbilaa malee lakkoofsa bilbilaatiin akka inni dide isin agarsiisu. Gmail account yeroo bantan Gmail malee YouTube TikTok fayyadamuun hin danda'amu jechuudha. Kana Gmail account malee kana hunda Facebook hunda fayyadamuu hin dandeessanu. Gmail account keessan irraa lakkoofsa lama yookaan two step verification on gochuu qabdu. Kana yoo on hin goones faayidaa guddaa yookaan miidhaa guddaa isin gahuu danda'a jechuudha. Asirraa bakka lakkoofsa bilbilaa itti naqxanii on gootan kana lakkoofsa bilbilaa keessa gootti naqxanu verification code isiniif ergu jechuudha warra Itoophiyaa keessa jiru. Kanaafuu har'a kana malee karaalee ittiin isin verify gochuu dandeessan kan isin agarsiisu lakkoofsa bilbilaa malee karaa isin verify itti gochuu dandeessan. Kunoo yeroo isin haala kana lakkoofsa itti naqxan mallattoo diimaa isinitti agarsiisa koodii isin ergu jechuudha. Duraan koodii isin erga asirratti yeroo isin lakkoofsa gootan koodii lakkoofsa bilbilaa keessa irratti isin ergaa jechuudha. Hamma garuu koodii qaata erguu dhiisee jechuudha. Kanaafuu haala kamiin keessin verify gochuu dandeessan lakkoofsa bilbilaa malee Gmail account takka bantanii verify gootanii itti fayyadamuu ni danda'ama jechuudha. Kana jechuun haala isin itti verify gochuu dandeessan isin agarsiisu jechuudha. Appii Autoconnector fayyadamuudhaan waan faayidaa guddaa qabu kan namni baay'een itti hin fayyadamne jechuudha. Appilikeeshiniin kun yookaan immoo karaalee ammaan isin agarsiisuu deemu kun bilbila keessa irratti awwala appilikeeshinii sana ni ce'annattu jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaatiin verify hin ta'u lakkoofsi kun immoo raayitii ta'e yookaan bulee ta'e taa'uu qaba jechuudha. Haala kanaan yoo hin jiraanne yoo ta'e akkasuma lakkoofsa two step verification on hin goone taanaan amma hundi keessan irra galtanii sirreeffachuu qabdu. Asirratti wantoota shanan kana onii gochuu qabdu. Baakaappiidha, point numberidha, Autoconnector akkasuma Google Promoteedha fi Pax Security kan jedhu ni jira jechuudha. Kanneen shanan kana on gootu yoo shanan dadhabdanoo lama keessaa sadi onii ta'uu qaba yookaan mallattoo raayitii irra isinii kaa'uu qaba jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa kun duwwaadha. Kanaafuu haala kamiin keessin on gochuu dandeessan lamman jechuudha. Kana lamman yoo hin goone ta'e bu'aa takka ittiin qabu. Inni kun Google Promotiin bakka Gmail itti baname yookaan immoo Android keessan agarsiisa. Ofumaanuu on ta'a jechuudha. Autoconnector kun koodii ergaa hin jiru. Lakkoofsi bilbilaa kunis ka Google isin ergu raayitii ta'u raayitii ta'ee hin jiru jechuudha. Kanaafuu Autoconnector kana raayitii godhetan jira. Kuniif kun lakkoofsa bilbilaa bakka lakkoofsa bilbilaa bu'eedha kan inni hojjetu. Autoconnector application yookaan immoo ka Google wal qabatee jirudha. Kana haala itti fayyadamtanuun isin agarsiisaa jechuudha. Appii kun faayidaa guddaa qaba. Namoota lakkoofsa Gmail itti fayyadamtan yookaan social media gubbaarraa wantoota adda addaa on gootanii itti fayyadamaa jirtanuu fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu haala isinarra lakkoofsa bilbilaa malee two step verification setting seenuudhaan onii gochuu dandeessan yookaan isin barsiisu. Kana namni baay'een irra baay'een namaatti fayyadamaa hin jiru. Gmail account keessan immoo raayitii hin taane taanaan yoo isin jalaa baay'eeffachuu hin dandeessan haala kana mallattoo bula yookaan raayitii ta'ee taa'uu qaba Gmail account takka akka seera YouTube'itti jechuudha. Kanaafuu kana gochuudhaaf awwala kan isin gochuu qabdanu bilbila keessatti ka raayitii gochuudhaaf lakkoofsa bilbilaa yeroo isin didu kun raayitii ta'uun duratti recovery qabaachuu qaba email fi TikTok wanni jechuudha. Kana gochuun duratti appii takka isin barbaachisa. Appilikeeshiniin kun Google akka wal qabatedha. Google Autoconnector jedhama. Play Store gubbaarra seenuudhaan appii kana argachuu dandeessu jechuudha. Appii kana eega gabbufattanii haala kamiin keessatti fayyadamtan. Appilikeeshiniin baay'een hin dalagu yookaan immoo isiniif hin qeebalu. Appii isaa kana keessin gabbachuu qabdan jechuudha. Appii kana buufachuudhaaf Play Store gubbaarra eega seentanii Microsoft yookaan immoo Google Autoconnector jettanii barreessitan Google Autoconnector jettanii barreessitan isinii baasa yookaan immoo Microsoft Autoconnector jettanii barreessitan haala kana isinii baha. Autoconnector Safe Google app kan jedhu kana isinii baha jechuudha. Autoconnector app Safe Autoconnector kan jedhu kana Autosave kan jedhu kana anko oppin godina jira install gootanii gabbufattu isin awwala bilbila keessa irratti eega download gootanii yookaan gabbufattanii kaatanii haala isin onii gochuu dandeessan isin agarsiisu. Eega gabbufattanii kaatanii awwala asirraa on gochuun dura setting bilbilaa seentu appii kana nama miliyoona meeqa gabbufate nama miliyoona 10 waltu gabbufatee itti fayyadamaa jira. Appilikeeshinii kana hundi keessanuu namni itti fayyadamaa hin jirre itti fayyadamuu qabdu. Autoconnector appilikeeshinii kanadha akka isin fayyadamtan. Irra baay'een appilikeeshinii isiniif hin qeebalu jechuudha. Kanaafuu appii kana gabbuftanii kaatanii setting bilbilaa seenuudhaan two step verification bakka jedhu eega seentanii haala kanaan Autoconnector mallattoo bicaa na agarsiisaa jira. Amma fakkeenyaaf kun asirratti mallattoo bicaa bakka na agarsiisu mallattoo bicaa fi lafiitii ni tuqxu bakka Autoconnector app kan jedhu kana achirra eega tuqxanii set app Autoconnector kan jedhu kana yeroo takka ni tuqxu jechuudha. Achirra tuquudhaan screen shoot eega gootanii gara appii ammaa ni dhaqxu. Appii ammaa deemuudhaan mallattoo ida'uu kaanii tuqxu jechuudha. Ida'uu tuquudhaan mallattoo ida'uu kana yeroo isin tuqxan kaameraadhaa fi akkasuma waa hedduu isin baasa. Bakka kana tuquudhaan gara mirgaa tuquudhaan gaalaarii keessaa waan screen shoot gootan amma
irra keessu yeroo irra keessan ofumaa isin dabarsa ammas kabra koodii kana kooppi godhattu koodiin kun sekundee 30tti ni jijjiirama koodii kana eega kooppi gootanii dhufuudhaan gaa next jettanii dabarfattanii gamanatti koodii amma kooppi godhattan kana galchuudhaan verify ka jettu ka yeroo takanii tuqxachuudha verify bakka itti tuquudhaan koodii amma kooppi gooteefsan sekundee 30 booda ni jijjiirama verify eega gootanii haala kanaan application kun asisin dabarsa jechuudha kanaafu two step verification on ta'ee jira duddubbatti ofumaan deebisa hamma yeroo irra seenee ilaalu kaawwala bicaanatti agarsiisaa jiru mallattoo raayitii ta'ee jira jechuudha amma fakkeenya kun haala kanaan sadeen kun haala kanaan raayitii ta'ee jira jechuudha arfeema kun arfeenuu raayitii ta'ee jira kaawwala kana malee kanaafu Google Authenticator kana fayyadamuudhaan bakka lakkoofsa bilbilaa buutanii on gootanii itti fayyadamuu dandeessu haala kanaan keessin seera isaa eegdanii itti fayyadamuu qabdan kanaafu appiin kun faayidaa guddaa qaba barnoota isaa guyyaa biraa isin agarsiisa hamma barnoota baay'eetu jira agarsiisan jira chaanalii YouTube kootti jala seentan gaa channel YouTube gootee argachuudhaaf gaa bakka YouTube irratti Abduu Oroo jettan channel kun argattu o profile korra tuquudhaan gaa yeroo takka jala seentanii bakka video jedha kana kaawwattan video bilbila keessanii wal qabate waa'ee bilbila keessaniitiif akkasuma social media barnoota baay'ee agarsiisan jira warri hin arginan goonaa jirtan irra galaatii subscribe ka jettu kana ol ka jettu gubbaa kaa akkasuma barnoota jala jiru video jala jiru irra galaa irra baradhaatii akkasuma itti fayyadamaa isiniin jira video yeroo dhaggeeffattan like tuqaa isiniin jira gaafii wantoota barnoota kana keessaa isiniin galle yoo jiraate gaafii comment jettina barreessaa isiniin jira haala kana itti fayyadamaa isiniin jedha gaafii qabaattan komantiin akka hanga barnoota itti aanu